kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa ummataarraa sagantaa keenya Faayaartii torban kanaa qabannee isiniif dhiyaanneeti jira. Qopheessee kan isiniif dhiyeessu an Jibriil Muhammadii hanga xumura sagantaa keenyaatti hordofaa isiniin jenna. Egaa torban kanaasi sagantaa keenya Faayaartii har'aatiin sirboota afaan Oromoo ergaalee hedduu qaban sirboota babbareedaa ergaa babbareedaa qaban isiniif filannee dhamaa fi dhaamsa isaa isin biraan geenna. Askootu irra gannaa shurrubbaa gadhiisi taphannaa. Jalqaba irratti sirbi nuti isiniif filannee dhamaa fi dhaamsa isaa isin biraan geennu sirba bareedaa yeroo dheeraa dura sirbame kan weellisaa jabaa artist Kadir Martuu fi akkasuma weellistuu jabduu artist Saaliyaa Saamii wal jalaa qabuudhaan sirban sirba mata dureen isaa Askootu jedhu isin daawwachiifna. Askootu irra gannaa shurrubbaa gadhiisi taphannaa. Askootu irra gannaa shurrubbaa gadhiisi taphannaa. Weellistoonni kunniin weellistoota jajjaboo aartii Oromoo keessatti shoora olaanaa qabanidha. Roga aartii hundaan hojjechuudhaan waan isaan jalatti hafe jiraachuu baatullee sirba bareedaa shubbisaa aadaa baaleetiin hojjetaman kanaan seenaa dhokataa hedduu as baasuudhaan yeroo dheeraa dura uummata biraan gaanii jiru. Onneen kan koo baay'ee si jaallata, afaan kan koo waa'ee kee dubbata, yaa qulqulluu namaa naaf taate yakkamaa kan naaf muramte harkaa fi mormaa jechuudhaan seenaa goottan aanolee fi harma muraa aanolee nu yaadachiisanii. Kanko baay'ee si jaallata, afaan kankoo seenaa kee dubbata. Yaa qulqulluu namaa naaf taate yakkamaa kan naaf muramte harkaa fi harmaa. Deemuudhaaf kanaan ani wayii taphaanan dadhabee barreessuudhaaf jennaa nama kunoo hambaar qophaan dhabee. Ollaa birmataa babbaaniyyatu naaf naa ta'atu garaan jabaatu. Bunkee hawween harkatan naquu kan wal jaallatee bakkatiin qabu. Itti dabaluunis weellisaa Kadir Martuu fi akkasuma weellistuu Saaliyaa Saamii sirba bareedaa seenaa bareedaa qabu kanaan waan baay'ee dabarsee kophaa koo jiraachaa bishaan irras taa'ee bishaanis dheebochaa dadhabee jiraachuun ansiifan dhukkubsachaa anmaafan si dhabee ati naaf qorichaa jechuudhaan lafa goottan Arsii Boqojjii fi Asallaa akkasumas immoo Baalee Roobee lafa seenaan dhiigaan itti galmaa'ee nu daawwachiisanii jiru. Baay'een dabarsee kophaa koo jiraachaa bishaan irra taa'ee bishaaniif dheebochaa bishaan irra taa'ee bishaaniif dheebochaa dadhabee jiraachuun siif dhukkubsachaa ammaaf si dhabee ati naaf qorichaa dhibee jaalalaatiif jaalalaaf qorichaa. Askootu argetti gifti boqojjii ati leetitti. Askoo Baalee Roobetti gifti asaasaa ati leetitti. Askootu irra gannaa shurrubbaa gadhiisi taphannaa. Askootu irra gannaa shurrubbaa gadhiisi taphannaa. Askootu askootu babbasaa gadhiise sirbina. Askootu birrii fi shumbaa waliin sirbina. Askootu jajjabaadha yaada fayyaa koo kan ta'e daawwata. Askootu siitu dhufaa fagiin waan si jaalladha. Itti dabaluu weellistoonni qaqqaaliiwwan kunniin sirba baay'ee bareedaa ta'ee fi ergaa hedduu of keessaa qabu kanaadhaan gara baha Oromiyaatti gadi bu'uudhaan goottan qaqqaalii sabaa kanneen akka Bakara Waaree fa'aa nu yaadachiisa. Gatii calii calanqootti kaffalame dubbachaa farda jaalalaatiin yaadan gulufsiisa. Goottan Bakara Waaree isin yaadachiisaas jedhu.
Shaashamanneti obarbaades kootu soodaretti boqonnee adaamatti wal fudhanne kan lafa finnetti. Xumura irratti weellistoonni sirbaa bareedaa kanaan as kottu hirraa gannaa shurrubbaa gadhiisii hin taphannaa jechuudhaan shubbisaa aadaa baaleetiin miidhagsanii hojjetanii jiru. Fudhanne kan lafa finnetti as kottu hirraa gannaa shurrubbaa gadhiisii hin taphannaa. Askoto iragana shuruba gadisi tabana. Askoto basa gadisi insirbina. Askoto birri bijumba wale sirbina. Askoto jajabata uyana kaya kokanta edawata. Askoto situ bafani wasiyalada. Askoto basa gadisi insirbina. Askoto birri bijumba wale sirbina. Askoto jajabata uyana kaya kokanta edawata. Askoto situ bafani wasiyalada. Itti aansuudhaan sirbi nuti lammaffaa irratti isiniif dhiyeessinu sirba weellisaa jabaa sagalee ajaa'ibaa qabu weellisaa Sinashaw Mul'ataa akkasuma kanneen kana gadhiifame mata dureen isaa wal nyaannaaree jedhu dhamaa fi dhaamsa isaa isin biraan geenna. Weellisaa Sinashaw Mul'ataa weellisaa jabaa sirboota babbareedaa hedduu hojjete yoo ta'u sirboonni isaa baay'ee miidhagoo fi ergaa jajjaboo of keessaa qabanidha. Sirba haarawaa kanaanis daabee waaruu laalii shimalaan dhagaa jala muruu jechuun eegala. Dafkan kennalte hilloleef sinafne yaatiru simtaare sadaka galamuru Rabe waru yaasha marmarre waru laalchi maladaka 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 galamuru Yaay maltu karara be waru shimaladaka galamuru Dentu faana biyye daabe waru shimaladaka galamuru Kanatti dhufne daabe waru shimaladaka galamuru Gaa'iluu daddamne daabe waru shimaladaka galamuru Waru Ramna kakachoo daabe waru Waru Baasne annani daabe waru Waru Sacha balappe daabe waru Waru Ijji mimmaani daabe waru Waru Ati dabaluudhaan weellisaa qaxaleen kun sirba qofa osoo hin taane ogummaa walaloo fi yaadaloo ofii isaa qindeeffachuu fi akkasuma sirboota isaa fi kan nama biraatiifis hojjechuun kan beekamu yoo ta'u hojii isaa keessatti dhaamsa dhama qabduu dabarfachuudhaan beekama. Eemmoo girrigirrii seentee alam baqqaa seentee sitti aaree dandeette jechuun sirba. Gara sente Hokmarata bulu sente Tagala mura sente Hankuranan kuru sente Watwachi salito sente Hundetti nakola sente Akrabaderatti sente Finito
silaa seente sintaaree dandeesse sintaaree 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 xumura irratti wallee bareedaa kanaan eemmoo yaa eemmoo sindangaan kamaalii halluu maaltu bahee lama boochi ayyoon kan ajjeeses du'e jechuudhaan ergaa ajaa'ibaa dhaammatee jira. Emo ya emo Simbagan kamali emo ya emo Alumal tuba emo ya emo Lama bochi ayon emo ya emo Kana Jesus du emo ya emo Walbukachisani emo ya kamu ibsatu emo ya emo walla barsa kufe emo ya emo ode kore nyatu emo ya emo male male Itti aansuudhaan sirbii nuti isiniif dhiyeessinu sirba bareedaa weellisaa jabaa sagalee ajaa'ibaa qabuu fi weellisaa Abdii Ibraahim mata dureen isaa ilmaan ayyaa jedhu isin yaadachiifna. Weellisaa Abdii Ibraahim weellisaa jabaa sirboota hedduu rogaa hedduudhaan hojjete yoo ta'u sirba kanaanis lammiilee biyya ambaa jiraatan irratti xiyyeeffachuudhaan kan hojjetedha. Kan biyya ambaa jirtan ilmaan ayyaa hundi jechuudhaan eegala. Ambaa jirtan ilmaan ayyaa bunko biyyarraa isin baasee jireenyi ta'eera qilleensumarraan isiniif agaayu salampaan kan biyya ambaa jirtan ijoollee ayyaa bunko biyyarraa isin baasee jireenyi ta'eera qilleensumarraan isiniif agaayu salampaan Weellisaa Abdii Ibraahim sirba bareedaa miira hamaa ummata keessatti uumu kanaan lammiilee biyya ofii irraa baqatanii biyya ambaa keessa jiraatan abdii itti horuudhaan dirqama jireenyaatu ofee isin fageesse fidee fedhii keessan malee biyya irraa isin baase jechuun jireenya komataa jira. Dirqama jiruudhaatu ofee isin fageesse fidee fedhii keessan malee biyya irraa isin baase. Dirqama jiruudhaatu ofee isin fageesse fidee fedhii keessan malee biyya irraa isin baase. Jireenyi kaanis qaba darbee kan kibba buuse biyya ambaa keessatti hiikayyoo isin facaase. Jireenya kaafura konkeenya. Atti dabaluun weellisaa jabaan kun sirba bareedaa kanaan jireenyatti hammaatu kaaddaan nu bittinneessee osoo lubbuudhaan jirru wal argaaf nu dheebessee jechuudhaan madaa kulkulfataa barattootaa fi imaltoota maraa hooqachiisee jira.
jireenyitti hammaatu faddaan nu bittinneesse osoo lubbuudhaan jirru wal harkaaf nu deebiise. Jireenyitti hammaatu faddaan nu bittinneesse osoo lubbuudhaan jirru wal harkaaf nu deebiise. Machuura gaaf tokko jiraannu wal harkina nagaayumaa fi fayyaadha buleeyyan walii hawwina. Fayyaa jiraatu wal harkina leetu fayyaa jiraatu wal harkina leetu Tumura irratti wallee bareedaa garaa nama raasu kana weellisaa Abdii Ibraahim qananii biyya namaa caalaa biyyoo fi akka caaltu himuudhaan hammam sadoo argatanillee biyya hambaa keessatti garaatu yaada hin dagatamtu biyya ofiiti jechuudhaan miira namaa biyyaa bahee keessa jiru dudubbataa jira. Ammamsa dorkataanillee biyya hambaa keessatti garaa yaadan dagatamtu yommuu biitti fiiti. Ammamsa dorkataanillee biyya hambaa keessatti garaa yaadan dagatamtu yommuu biitti fiiti. Biyya ormaa duroomaanis kan garaa nama yaadu rarraamaa jiraachaadha jiruun gammachuun qabdu. Egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa uummataa irraa sagantaan keenya faaya aartii torban kanaaf qopheeffannee asirratti goolabamaa torban sirboota biraatiin hanga walitti deebinutti gamanumaan nagaa isinitti dhaammataa qopheessee kan isiniif dhiyeessan Jibriil Muhammadii ogummaa kaameraaf teeknikaatiin Umar Jamaaltu nafaana ture qophiilee OFM kanneen hafan waliin turtii gaarii isiniin jenna.